Ashabar kamu lagi cerita kamu tapi jalan dan tota kenya mau nomination itu amma kabannya sini dan nih mujayon takam jatuh ke jalan cudan Sudan ragara Dubai viduran ega citu pada raja cerita wa hunda jiran tenna kana je cudan social media kana bohi cantik pesone se tagane alu makanan shanta social media kana ratta ka jai batti kan tayammo ta binkun amma sabbai bakka dulle le fayyadam to social media din halwa tu vettigram mucha Sudan rafi alla kana ranya tenna gani na din ta biraja lati oben ajje takororok si oga jechudan boy kalla fa episode isi guyala ba akka ajaibatti gumodan lakkanan namon video ni kumata mallalame ol YouTube Facebook TikTok da wanna hundara to faca udam video gudda argattulle kujattin to bekam to argattulle ada ugaru yayu boy chawera rame YouTube Facebook yayu boy chawera rame ko isi raguran ko ni mo isa raguran hattu da mucan ni ate ni ajjese Sudan rabi desi gane mucan mo do ejira janko hata humale akka namonni jedhan kana leedatu namonni kun rakkoon isii birallee ni jira isa birallee ni jira awwala maa fidde mallaqa ofiimaa itti kennite dhunga ofiimaa itti kennite jechuudhaan namoonni jara lamaanuu balaaleeffatan ni jiran fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa yaayyuu yaada garagaraa mul'isan kun keessaan fixaa jedhan kun immoo lakki asumarratti haa dhumatu jedhan awwalanuu mari'attee walitti wal fuutan yookiin wal jaalattanii jechuudhaan namoonni dubbatan haa ta'u malee mucattii amma shantaallee waan harkaa bade fakkaata dubbii waan qabbanoote fakkaatti namoonni yaada garagaraa fayyadaman ni jiran duraan dhiiratu dubartii gabbara amma ammoo dubartiitu dhiira gabbara keessattuu biyya arabaatti waan akkasitti dhufe jechuu yaayyoo namoonni waaqqifatanii dadhaban namoonni gurbachii abaaranii ati obboleessan qabdu haadhan qabdu obboleettiin qabdu jedhanii namoonni garuu dubbiin akkas hin fakkaattu mucattiin mallaqaa miti yaayyuu jaalalaan boojamte jaalalli isaa onnee qabee baqaysee bakka taa'u si dhoorgee halkan guyyaa irriba waan irriba dhoorge fakkaata mucattii yaayyuuf dagatte akkana waan ta'eef viidiyoo isii ka duraanillee waan lagatte fakkaatti amma hundaafuu ani mallaqaa miti jechuudhaan an isa jaati mallaqa dalagee argadha kana waan ta'eef viidiyoo isii kana dhageeffannee obbo Uttalloo barii ganamuutti dabarsa waan ta'eef hordoftoota kiyya kabajamoo subscribe like share gochuudhaan nu faana tooraan isiniin jenna erga viidiyoo dhageeffannee booda obbo Uttalloo barii ganamuutiif carraa kennina waan ta'eef nagaan nu turaa galatooma gara viidiyootti isin dabarsine. Kiyyaanii uwi gurbaan kun qomna garanyaadha jette sikelee ammas taanaan kiyyaatti hin faradu gamadha kan gargar nu baaseesi gamatu gidduu keenya jira sikelee malee kiyyaan wallaahi bareedinas taanaan maalus taanaan jechuudha akka eenyuun iyyuu nan qayyarre beeka maali namni tokko ko gammachuu wajjin dabarsite rakkinaaf siqaa wajjin dabarsite yaadatta sikelee miti gammachuu nama kuma taama wajjin hin dabarsuu dandeessa siqaaf rakkinaaf garuu roorroo meeqa keessa baanetti kan nuti as dunyaarra namni mallaagacaaf mastaafacaa nutti godhaa jiru sikelee silaanaaf inni nama akka kanaa hin turre nama teenye kan kaleessa haasa'u ture kiyyaan immoo gaafa kawallaasaa guyyaa lama irra baasu ishee silaa uubadha jennaani liftitti galti. Baga gammaddan isiniin jenna kiyyaa fi roozaa walitti deebi'uun isaanii dhagahamee jira. Addaan ba'uu isaanii qofa osoo hin gabaasne walitti deebi'uu isaanis gabaasne jennee jallisuun kenna akkuma yaadatamu yeroo amma bakka duraanii isaaniitti jaalala isaanii mi'ooytu sanitti deebi'uudhaan amma wal mi'eessanii wal bukeessanii wal dhufuunfatanii jiraachuun isaanii ni beekamam kiyyaan eenyuun nama madaalu kiyyaan bareedumaa fi waa hundayyuu nama hunda naa caala jechuun dubbachuun isii dhagama. Namoonni nama jidduu seentanii haasaa jibbinsaa fi waan garagaraa suuraa nama feetanii gargalchitanii gaan ol gargalchitanis bilis wanta akkasii irraa uf qusadha nam tokko yoo lola jidduu seenuu araarsuu yaalaa malee dubbii dharaa fi badiin facaasinaa jechuun dhaamsa obbo Uttalloo barii ganamooti waan ta'eef qophii kana subscribe like share gochuudha warroonni hamma ammaatti nu duuka taatan viidiyoo isii abbaa warraa kiyyatti deebi'ee jettu tokko dhaggeeffanne kanuma irratti goolabna waan ta'eef isin warroonni hanga ammaatti shora kana walitti araarsuu keessatti shora kana qabattan Uttalloo barii ganamoo galatoo waa ulfaadhaa isiniin jenna waan mominaaminee dubbii qoyatu mominaaminee yeroo namni gabaasa jiru maal gochuu nama afoo haasuu gadi sille akka isisanis talaaquun kiyya hin tuturu garuu walitti hin deebinu kenna akka jara lamaanii walitti deebuun kenna ni ulfaata beektaa baasawwe takka adda baana. Uttalloo barii ganamoo akkas hin jedhinati akka waan ofii jammartee haasaa tokko gola buutii yoo taane yeroo jettu sitti dhagahamu carraa kan si jenni ana ati immoo akkamitti gaatee hordoftoota ofii karaa goolaa wanta dubbii kaanaa jira shef ari'u. Taanee wajjin taanee dubbii tokko yoo gabaafne dubbii yoo dhumatte maal gabaasuuf deemtatu dubbiin dhumatte deemi. Dhumatte kiyya waan ani qabadhee qophii qabadhee dhufee jiru beekta qophiin qabadhee dhufee jiru
No, 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 no. No, 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 Mama kiyyatti deebi'een jira. Des ብሎኛል. ደስ በላችሁ። ወንዶቹ ደስ ይበላችሁ፣ ሴቶቹ እንግዲህ አልቅሱ ዛሬ። መዳሜ ክሎሮክስ ዱጋ ከኮዲታራ የእናንተ ነው አሁን Ilaali koomenti siif banuudhaaf waan isaan siif deebisan moo cufameetu mataa ዛላ kanaaf akkasii obboleewwan kiyya akkasii kiyya atis dubbisiini obboleewwan kiyya jechuudha waan jiru jechuudha Asiin ana jaarsa jira. jaarsa jidduu ta'ee dhowwaa isaa